Baardaar keessatti kaleessa galgala sa'aatii 2:20 irratti boombiin mana nyaataaf dhugaatii naannoo Abbaa Maadoo jedhamu beekamu tokko keessaa dho'e lubbuu namaa 3 galaafatee namoonni 10 ta'an madaa'u kan naannoo sanatti argamu hospitaalli sadarkaa duraa Addis Alamiif bakka bu'aa meedikaal daayirektaraa akka ta'an Dr. Mitikuu Taganya raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Ogeessi faarmaasii hospitaalichaa akka ta'an obbo Daanyoo Masfin dho'insa sana booda namooti madaa'an baay'een hospitaala seenaa akka turan lakkoofsi namoota du'aniiru jedhame sana caaluu akka malu ibsan. Mana nyaataaf dhugaatii Mimmi Grocery jedhamu keessatti boombiin yeroo dho'etti achin ture. Maqaan koo garuu akka hin ibsamne ka jedhan namni tokko namoonni 2 battalumatti du'uu arguu isaanii fi hatattamaanis humnootiin nageenyaa naannoo sana to'achuu ibsaniiru. Namoonni kabiroo 2 dabalataan du'uu namoonni haala isaa itti dhiyeenyaan hordofan natti himaniiru ka jettu oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa haleellaa kana eenyu akka raawwatee fi odeeffannoo dabalataa poolisii biraa argachuuf yaaliin taasise milkoofne jetteetti. Humnooti addaa kan bulchiinsa naannolee dhaabbata nageenyaa kan mootummaa federaalaa jalatti gurmeessuuf mootummaan murteessuusaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti mormiin isa mudateera. Magaalaa Baahirdaar keessatti hospitaalaaf baankiif kanneen fakkaatan irraa kan hafe dhaabbattoonni daldalaa guutummaatti kaleessaa jalqabee cufaa ta'uu isaanii argineerra jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo tokko keessatti murtee mootummaan humna addaa naannichaa diiguuf caasaa nageenya birootti makuuf murteesse guyyoota walitti aanan 4 balaaleffachuu itti fufanii jiru. Bulchaan naannoo Amaaraa obbo Yilqaal Kaffaale tasgabbiin akka bu'uu fi of qusannaan akka jiraatu kan gaafatan ta'us mormiin isaanii wiixata har'aa itti fufee jira. Guyyaa har'aa namoonni 90 lakkaa'aman daandilee magaalaa Dasee irratti bahuudhaan murtii mootummaan federaalaa kenne balaaleffachuu fi humna addaa Amaaraa waliin tumsa qaban agarsiisanii jiru. Mormitoonni magaalota tokko keessatti sochii konkolaataa ugguranii jiran. Obbo Yilqaal miseensota humna addaa Amaaraa kanneen mooraa isaanii dhiisanii ba'an akka deebi'an gaafataniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed murteen mootummaa humna addaa naannolee diiguu fi caasaa nageenya birootti makuuf murteesse akkuma karoorfametti hojiirra oolaa jedhaniiru. Reuters gama isaan akka gabaasetti bulchiinsa naannoo Amaaraa yoo xiqqaate magaalota 2 keessatti dilbata kaleessaa namoonni 1,000 bahuudhaan mormii dhageessisaa yeroo turanitti dhukaasa dhaga'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Ajajni kun naannolee Itoophiyaa keessaa 11 hunda kan ilaalu yoo ta'u bulchiinsa Amaaraa keessatti fudhatama dhabee jira. Magaalaan Gondar bakka mormii guddaan itti gaggeeffame keessaa tokko yoo ta'u jiraattonni magaalaa akka jedhanitti miseensonni humna addaa Amaaraa ajaja kana cabsuun halkan guutuu meeshaa waraanaa gara samiitti dhukaasaa akka turan dubbataniiru. Jiraattonni magaalaa Qobboo 2 magaalattiin alatti dhukaasa meeshaa waraanaa dhaga'uu isaanii dubbatanii jiran. Mormiin kun yoo xiqqaate magaalota 6 keessatti gaggeeffamuu kan ibsan jiraattonni lameen kun eenyummaan isaanii akka ifan taane gaafatanii jiru. Dubbi himaa mootummaa federaalaa fi kan waraanaarraa akkasumas mootummaan naannoo Amaaraa hatattamaan yaada akka kennan gaafachuuf jecha dhaqqabuun hin danda'amne jedheera Reuters. Sababa wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee tureen kan ka'e buqqaatonni gara magaalaa Maqaleetti dheessanii jiran keessaa hangi tokko gara qe'ee keenyaa irratti nu deebisaa jechuun gaafataa jiru. Wal waraansa dura Tigraay dhiyaa jedhamee kan waamamuu fi kan amma bulchiinsi naannoo Amaaraa fi kan Tigraay irratti wal falmaa jiranirra namoonni buqqa'anii magaalaa Maqalee keessa buufatan gargaarsi ga'aan isaan dhaqqabaa waan hin jirreef jecha qe'ee ofiitti deebi'uuf gaafatanii jiru. Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif pireezidaantii kataan obbo Geetaachoo Raddaa hoogganoota naannoo sanaa kanneen biroo waliin bakka qubattoonni kun keessa buufatanii jiran kan daawwatan yoo ta'u haala qabatamaa iddoo sanaa ilaaluudhaan mariis waliin gaggeessanii jiru. Qe'ee ofiitti deebi'uuf gaaffiirra deddeebi'ee dhiyaataa jiru kanaaf deebii kennuuf bulchiinsi isaanii dhimma ilaalcha duraatti kennee hojjetaa jiru akka ta'e kan ibsan obbo Geetaachoon hatattamaan qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Miidiyaalee yuutuubii adda addaa irratti dhimmootii siyaasaan wal qabate irratti yaada kennuudhaan kan beekamtu Maskaramaa Barraa kaleessa galgala eebila 10 mana isheerraa humnoota nageenyaa uffata poolisii federaalaaf huccuu siivilii uffatan kanneen gara 10 ta'aniin to'annaa jala oolu abbaan warraashee obbo Fitsum Gabra Mikaa'el sagalee Ameerikaatti himaniiru. Yakka jeequmsaaf jeequmsa akka kaasuudhaan kan shakkamteef yeroo darbe yeroo 2 to'annaa jala oolte akka turte Maskaram har'a mana murtiitti akka hin dhiyaanne abukaatoon ishee Salamoon Gazaahin dubbatanii jiran. Miidiyaalee yuutuub biroo torban darbe to'annoo jala oolfamanis hidhaa guyyoota 13 itti murameera.
Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 20 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u maddeen ajjechaa kanaaf finciltoota gara jihaada islaamummaa waliin hidhata qaban komatu. Hoogganaa waldaalee siiviikii naannoo sanaa Paatrik Mukohen bilbilaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti humni diinaa ittiin jedhan Allied Democratic Force yookaan ADF jedhamu jimaata galgala naannoo sa'aatii 4tti ganda Ineebulaa cinatti qonnaan bultoota irratti duulee turee jedhaniiru. Mukohenen akka jedhanitti bakka ajjechaan kun itti raawwatame magaalaa Ooyichaarraa gara dhihaatti kiiloomeetira 30 fagaatee argamu bulchiinsa Kiivuu kaabaa keessatti reeffa dhiiraaf dubartoota 21 lakkaa'uu isaanii dubbatan. Mana reeffaa hospitaala Ooyichaa keessa kan hojjetu Juulees Kambaale reeffa namoota 19 fuudhuu isaanii dubbateera. Bulchaan waraana naannoo sanaa Charles Ihuutaa Omengaan haleellaan kun gaggeeffamu mirkaneessanii haleellaa kanaafis shororkeessota ADF jechuun lakkoofsa namoota du'anii garuu sirriitti ibsuu akka hin dandeenye dubbatan. Finciltoonni ADF jalqaba Ugaandaa keessa ka turan yoo ta'u bara 1990mootaa keessa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti iddoo qabataniiru. Ergasii lammiilee nagaa kumaantamaan lakkaa'aman ajjeesuudhaan himataman. Humnootiin seeraan ala ta'an hedduun naannoo rakkoo guddaan keessa jiru kana keessatti lubbuu namaa akka hamaatti galaafatan keessa ADF tokko ta'eera. Dooniin namoota gara 400 ta'an keessa jiran Giriikiif Maaltaa gidduutti qabamtee bishaanni ishee fudhachuu akka jiru tajaajilli baraarsaa Alarm Phone jedhamu dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga bidiruun godaantota Afrikaa kaabaarraa galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuruudhaan dhaha galaana haalaan ega ol ka'anii booda jedhamee jira. Alarm Phone Tiwiitara ofii irratti akka barreessetti bidiruun Liibiyaa magaalaa Toobruk irraa ka'ee halkan tokko guute irraa akka bilbilameef ibsee kanas aangawoota beeksisuu isaa hubachiise. Garuu aangawoonni hanga ammaatti hojii baraarsaan jalqabnee jedheera. Bidiruun kun amma naannoo barbaachaa fi baraarsaa Maaltaa keessa jirti. Dhaabni kan mootummaa hin ta'in kan Jarmanii Sea-Watch International jedhamu Tiwiitara ofii irratti akka maxxansetti bidiruu kanaa fi doonii daldalaa kan biroo 2 naannoo sanatti arguusaa ibseera. Garuu aangawoonni Maaltaa dooniiwwan kanarratti hojiin baraarsaa akka hin gaggeeffamne ajajuu isaanii fi isaan keessaa tokko boba'aa akka isheef dhiyaatu qofa ka gaafatte ta'uun ibsameera. Haala kana laalchisee yaada akka kennaniif aangawoota Maaltaa battalumatti quunnamuun hin danda'amne. Amma immoo gara qophii torbanii Ameerikaaf uummata isheetti ceena. Jiraatan magaalaa Awaashii fi hoggansa ijaarsa dargaggootaa Affaarii akka ta'an kan dubbatanii obbo Abdallaa Hajii sagalee Ameerikaatii fi bilbilaan yaada kennaniin guyyoottan kurnan darbanii fi humni addaa naannoo Somaaliyaa magaalota naannoo Affaar irratti haleellaa raawwachuu isaa himanii jiru. Yoo xinnaate kallattiiwwan 6-7 humni hidhataan qindaa'e kan naannoo Somaaliyaa lola nurratti banee jira. Haleellaan kun kan nurratti raawwate meeshaa gurguddaadhaan dubartoonni Affaarii miidhamaniiru. Daa'imman hedduun madaa'aniiru. Mannoonni Affaarii gubataniiru. Meeshaa gaararraa dhukaasamuudhaan manneen kan nu jalaa gubatan. Yoo xinnaate beelladoonni 500 nu jalaa saamamaniiru jedhan. Jiraata Samaraa Loogiyaa kan ta'an namni biraa obbo Umar Idrisii gama isaaniitiin walitti bu'iinsichi waan waggoottan 5 darbanii fi taasifamaa jiruudha malee waan akka haaraatti uumame miti jedhan. Lolli tibbana taasifamaa jiru xinnoo waan ulfaataa ta'ee fi isin bira ga'e malee guyyaa guyyaadhaan haadholeen Affaarii, daa'imman Affaarii, maanguddoonni Affaarii ajjeefamaa jiru jedhan. Bakka haleellaan kun itti raawwatameera jedhame ana gawwaaneetti itti gaafatamaa quunnamtii sabaa kan ta'an obbo Aliinii fi naannoo bulchiinsa Affaarii bulchaan godina sadaffaa obbo Abdii Alii akka dhimma kanarratti yaada kennanuuf VOA'dhaan gaafatamanus akka yaada hin kennine gabaasni Addis Chokkol eereera. Karaa naannoo Somaaliitiin dhimma kanarratti akka yaada isaanii kennan kan gaafatamanii itti gaafatamaan dhimma dargaggootaatii fi ispoortii Ana Iyaaduneer kan ta'an obbo Alii Awuleed. Akka obbo Aliin jedhanitti karaa aanaa isaaniitiin sochiin loltootaa gama Affaaritti ce'ee jiru akka hin jirre dubbatan. Wanti amma ta'aa jiru isa weeraretu karaa biraatiin weerarameera jedha. Mootummaan naannoo Somaalii deggeraa jiraas jedhu. Ittuu mootummaan naannoo Somaalii nu deggera ta'e maatiin Somaalii tokkollee hin buqqa'u ture jedhan. Itti dabaluudhaanis naannoon Somaalii haleellaa hidhattoota naannoo Affaariin miidhaan irra gahaa jira jechuudhaan gara Affaaritti deebisanii jiru dubbicha.
Kallattii an jiruun namoonni ammasii buqqa'aa jiru. Kan dubbachaa jirru bakkeewwan gaaffiin kan kootii jedhu irratti ka'ee hin beekne keessatti. Gandoowwan sadii gaaffiin irratti ka'ee ture waggaa 5 dura dhimmichi hiikamee seenaa ta'ee darbeera. Warra buqqa'aa jiran rakkina sana booddee uumameenii jedhan. Jiraataan ganda gadamayituu yookaan Gabra'iisee obbo Yasuu fi haleellaa hidhattoota Affaariin kan ka'e buqqa'iinsi nurra gaheera jechuudhaan himatu. ተወለድኩት ገዳሜቱ ከተማ ነው አሁን ተፈናቅዬ እየኖርኩበት kanan dhaladhe magaalaa Gadamayituutti. Amma bakkeen buqqa'ee jiraachaa jiru immoo Asbulii jedhamti. Namoonni buqqa'an hunduu sababa humna addaa naannoo Affaariin. Amma ammaatti namoonni haleellaa kanaan buqqa'an eessa jiru jedhee mootummaan federaalaa nun gaafanne. Buqqa'oonni Asbulii, Mulii, Afdeem magaalaa Erer keessa jiru. Baay'ees hedduudha jedhan. Torban darbee sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan waajjira ittisa balaa naannoo Somaalii haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e dhalattoonni naannoo Somaalee maatiiwwan 49,200 yookiin namoonni 300,000 ta'an mooraa baqattootaatii fi bakkeewwan adda addaatti faffaca'anii akka jiran ibsuu isaanii gabaasni Addis Chokkol kun eereera. Walitti bu'iinsa kanaa fi wanti fala ta'uu danda'u karaa marii nageenyaatiin hiikuudha malee walloliin isaanii akka hin taane dubbatu Yuunivarsiitii Haromaayaatti kutaa barnoota seeraarraa obbo Amaanu'eel Massale. Biyyoota adda addaa keessatti walitti bu'iinsi daangaa yommuu uumamu kan hiikamu riferendamiidhaan. Heerri biyya keenyaas amma tokko waan lafa kaa'ee qaba. Haa ta'u malee daangaa ilaalchisee waan seera irra jiru irratti sadarkaa biyyaalessaatti waliigalteen hin jiru. Kanumaaf jecha sadarkaa biyyaalessaatti komishiiniin waliin marii dhaabbateera. Kanaafuu biyyattii keessatti walitti bu'iinsa daangaadhaan wal qabatee ka'aa jiru karaa mariitii fi waliigalteetiin hiikuun waan danda'amu natti fakkaata. Kan jedhani obbo Amaanu'eel rakkina bakkaawwan diinagdee biyyattii keessatti gahee guddaa taphatan keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudhaaf mootummaan federaalaa qorannoo irratti hundaa'ee irratti hojjechuu qaba jechuu isaanii gabaasni Addis Chokkol eereera. Lubii guddinaa tumsaa waldaa amantoota kiristaanaa beekaa amantii falmaa mirga namoomaa biyya keessaaf alatti maqaa guddaa qabaniif bara mootummaa dargii kan ajjeesaman yoo ta'u faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundeeffame dhuma torban darbee waggoota 30ffaa itti hundeeffame ilaalchisee qophii guyyoota 2 Finfinnee keessatti geggeeffameera. Brook Ayyelee pirezidantiin seminaarii waldaa Makaana Yesuus lubii guddinaa tumsaa waldaan kiristaanaa tajaajila amantii geggeessuutti dabalee itti gaafatamummaa hawaasummaaf dinagdee akka qabdu nama ifatti addunyaadhaaf beeksisanii jedhanii Galmoo Daawit kanarratti gabaasa bal'aa qaba. Akka seenaan isaanii ibsutti guddinaa tumsaa silgaa Wallagga Lixaa amma naannoo Boojjii Karkarroo jedhamutti bara 1929 abbaa isaanii tumsaa silgaa fi harmee isaanii Addinaasee Cirrachoorraa kan dhalatan. Mana barnootaa abbootii wangeelaa lamaan Karkarrootti bara 1820 keessa hundaa'u kan himamutti kan barnoota jalqaban ilmi qonnaan bulaa guddinaa tumsaa silgaa duubarra fedha barnootaa fi of kennaa amantaa isaaniif qabaniin Najjootti darbees Naqamtee fi biyyaan alatti immoo Yuunaayitid Isteetsi dabalatee biyyoota kaanitti barnoota isaanii hordofaniiru jedha kitaabi seenaa isaanii irratti barraa'e. Brook Ayyelee ፕሬዝዳንት ሴሚናሪ ወልዳ ወራ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ጉድና ቱምሳ የቤተ ክርስቲያን አባት ናቸው፣ የትውልድ አባት ናቸው፣ የሀገር አባት ናቸው። አከዚህ ያለ ብሩክ ጉድና ቱምሳ አባ ወልዳ አባ ዳሎታ ኦፊሳኒፍ ጅሬኛ ዲሰኒ ዳሎታፍ ነመ ከራሳቅ ነመ ጃራ ከና ነመ አዳ ገጌሳ ቢያፊ ወልዳቲ በጣም ልዩ የሚያረጋቸው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር መንፈሳዊም ቁሳዊም ስጋዊም አድርጎ ነው የፈጠረው። Wanti adda isaan taasisu tokko amantaa namatti tolu tokko qabu. Innis waaqayyo yeroo nama uumu nama foon qofaan hin uumne. Kanaaf gama hafuuraanis fooniinis nama uumeera. Deebiin lubbuu namaaf ta'u fooniinis hafuuraanis jedhu. Kun yaada amantaa waldaalee biyyoota dhiyaa keessa jiranii kan sirreessedha. Maaliif warri lixaa yaada kana adda baasanii ilaalu turani. Kanaaf isaan waldaan waan maraa walitti qabdee hojjechuu qabdii yaada jedhu gaggeessu. Kanas waldaalee Itoophiyaa maraaf beeksisan. Darbees immoo yaaduma kana gara Lutheran World Federation, World Council of Churches fi waldaa amantoota Afrikaa fidani. Egaa tajaajilli hundi galeessa jedhamu kun asirraa kan dhufeedha hundeensaa jechuun dubbata Brook. ሁለንተና ማገልገል የሚለው ከዚያ የተነሳ አስተምሮ ነው። ያንን luba guddinaa tumsaa kun biyyaan alattis kan fudhatama guddaa argate ta'uu Brook dabalataan dubbatee jira. Kanarraa kan ka'es dhufaatii mootummaa dargiin dura waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus kan lubi guddinaan gaggeessaa turan manneetii amantaatti dabalata bakkeewwan tajaajila hawaasummaa itti kennamu kanneen akka hospitaalaa fi kaan hedduu banuudhaanis saba tajaajila turus ni dubbata. Garuu erga mootummaan dargii dhufee duuba haalli kun luba guddinaa balaarra buuseera.
የዚያን ጊዜ የሀገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብረዋቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቅድም ባልኩ በምዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ akkas jedha biroo kamas alas gaggeessaan biyyaa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam luba guddinaan gatii mootummaa lixaa biratti fudhatama qabanii fi na waliin deemi warra dhiyaatti walabummaan amantaa akka Itoophiyaa keessa jiru himii fiiti gargaarsa gaafadhu jedhaniin san irratti lubi guddinaan nannaqa garuu walabummaan amantii akka Itoophiyaa keessa hin jirne maa jennaan meerri waldaan keessan kan cufamee jedhanii Mangistuun sana booda lubi guddinaa waldaalee amantaa kaan warra cufte banii jedhanii jennaan wallaban yeroo sanagaa mootummaan itti ciniinnate duubarra karaa Juuliyees Neererellee akka biyyaa ba'an jedhamee ture isaan garuu biyyaa fi saba koo dhiisee hin deemu jedhanii didan ከሚያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አልወጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት የገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልከው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት ጋፈ ድልበታ ኡቱመ waaqeffannati baaniti kan isaan ukkaanfamanii qaban mana murtii dhiisiiti yeroo dheeraaf eessa akka jiranillee hin beekamu ture ajjeefamu yeruma qabaman ajjeefamani garuu waldaa fi maatiin isaanii haaduwanii hajiraatanii waggoota 10 wayitiif homaa hin beekan turan duubarra eega dargeen erga kufee biiroo koloneel Mangistuu jalaa lafeen isaanii baafame kan awwaalame jechuun dubbata ብሮክ በመንግስት ለውጥ ጊዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘው dhuma torbee darbee kana jimaataa fi sanbata faawundeeshiniin maqaa luba guddinaa tumsaan hundaa'e waggaa 30ffaa sababeeffachuudhaan qophii garaagaraa qopheessee ture sagantaa kanarratti bakka buutonni mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas jiraattonni irratti argamanii jiran hojii gaggeessituun dhaabbatichaa Adaleensaa Guddinaa Tumsaa dhaabbatichi kan hundaa'e kaayyoo lubi guddinaa tumsaa dhamaa fi ture fi xambaasuuf akka ta'e himanii ammas keessumaa dhiyeenya kana Itoophiyaan seera waldaalee siivikii haaromsuu hordofee sagantaa adda addaa baafatee akka jirullee dubbatanii jiran የኛ ዓላማ GTF ብቻ በምን መልኩ ይቀጥል የሚለውን ሳይሆን ሌሎች መነሳሳት እንዲኖራቸው ነው ካዩን ከኛ ጋር ፋውንዴሽኒን ጉድና ቱምሳ አከምት እታፍፉ ከንጀሩ ቆፋሶን ታኔ ወርካንስ ኑ ኢላሌ አከጀባቱ ስለ ዶክተር ገለታን ሙጠኑ ብዮተ ሄዱ ካሴራ ብዮተ ጉደታን ሄዱ ኬሰት ሆጂን ዳብሌ ሲቪክ በልናን yogeeffamuni agarra ega kaayyoon keenyas nu ፋውንዴሽኒ ጉድና ቱምሳ ኤላለኒ namni akka kaka'umsa argatudha sagantaa jimaataa fi sanbata darbee kanarrattis hojiilee faawundeeshiniin guddinaa tumsaa gannoota darban keessumaa naannoo karrayyuutti hojjete bifa agarsiisaan dhiyaatee daawwatamee jira sagantaa kanarrattis aangawoonnii fi ogeeyyiin tola ooltummaa waraqaa qorannoo garaagaraa dhiyeessanii mareen bal'aanis gaggeeffamee jira gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa amma immoo gara qophii torbanii sila beeksifne qophii Ameerikaaf uummata isheetti ceena. Yuunaayitid Isteetsi keessatti magaalaaleen yeroo kolonii seenaan isaanii hagas hin beeksifamin to'annaa biyyootii kabiroo jala jiran hangi tokko jiru. Haa ta'u malee seenaa Ameerikaa keessatti innaa maqaa dhahaman yeroo baay'ee hin dhaga'amani. Kanneen keessaa tokko Florida gama kaabaatti kan argamu magaalaa Sant Augustin tokko qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarratti fuulleffata kunooti. Namoota kaayyoo amantii yookaan safuu qaban keessumaa immoo gara biyya ormaatti deemsa dheeraa deemuudhaan dhaqqaban yookaan pilgrims kutaa Massachusettsitti kan argamu kolonii Plymouth Rock hundeessuu isaanii walakkaa jaarraa ol dura akkasumas qubsumni warra Ingilizii jalqabaa Ameerikaa kaabaa Jamestown kutaa Virginia keessatti hundeeffamuusaa waggaa 42 dura Spain kan Florida kaabaa keessatti argamu magaalaa Sant Augustiniin hundeessite. Haa ta'u malee jiraattota dhalattoota Yuunaayitid Isteetsi hin taaneen qabiyyeen durii kun hundeeffamuyyuu seenaa Ameerikaa keessatti hagas hin tuqamu. Kantiibaan magaalaa Sant Augustin Nancy Six Klein akka jedhanitti seenaansaa koloneeffattummaa Speenii waliin waan wal qabateef natti fakkaata. Namoonni tokko tokko loogii warra Ingiliziitii jechuu danda'u jedhan. Profeesarri seenaa Ameerikaa soorama bahan Toomas Giraam hidda dhalata Speen ta'uu danda'a jechuun yoo dubbatan kanarratti walii galu. Namoonni gara kaaba bahaatti gara kolonii jalqabaa afaan Ingiliffaa dubbatanitti qajeelan yoo ta'u yeroo dheeraadhaaf Sant Augustiniif Floridaan qaama Empire Spain turanii jedhu Giraam. Giraam bara 2008 keessa soorama ba'uu isaanii dura kooleejii Flaagar kan Sant Augustin keessatti barsiisaa turan. Augustinii Floridaan yeroo dheeraadhaaf irraanfatamanii turan sun akkuma dammaqinni babal'ataa dhufeen xiqqoo jijjiiramaa dhufeera.
yeroo gabaabaa jechuun bara 1763 fi bara 1783 gidduu yeroo jiru keessa bulchiinsa Ingilizii jala kan ture irraan kanaaf San Augustin bara 1565 hanga bara 1821tti to'annaa Speen jala ture. Sant Augustin ennaa Speen maallaqa ilaalchisee ba'aa waan taateef qabiyyee ishee Floriidaa dabarsitee kennite bara 1821tti qaama Yuunaayitid Isteetsi taate. Har'a Sant Augustin magaalaa xiqqoodha. Lafa square kiiloomeetirii 27.7 kan qabdu yoo ta'u lakkoofsi baay'ina uummata ishee gara 15,000 ta'a. Akkasumas jaarraa hedduudhaaf bulchiinsa Speen jala jiraattus gamoowwan bara sanaarra caalaan isaanii yeroo dheeraadhaaf waan hin jiraanneef bulchiinsa Speen jala akka ture kan mul'isu ragaan xiqqoo qofaatu hafe. Siidaa yaadannoof daandiiwwan duraan kan xaaliyaanii fakkaatan boodarra garuu akka aadaa Speenitti hojjetaman qabnaa jedhu Giraam. Daandiiwwan sun ammayyuu jiru. Daandii dhiphoof magaalaa xiqqoon kan jiran yoo ta'u qaama Sant Augustin ta'uudhaan hambaa seenaa ta'anii hafanii jiru. Hambaa seenaa masaraa Speen Sant Augustin kadurii Kaastilo de San Marcos jedhama. Bara 1665 haleellaa Ingilizii irraa of eeguuf ijaarame. Siidaan kun amma siidaa biyyoolessaa ta'ee jira. Magaalaa guutuu eeguuf ka qophaa'ee ture ka magaalaa Sant Augustiniif masaraa sana to'atu kamiyyuu yeroo sanatti naannoo Floriidaa to'ata ture jedhu Kirist Laavert tajaajila paarkii biyyoolessaarraa. Galmeen nuti haleellaa Sant Augustin irra ga'e ilaalchisee qabnu magaalattiin dooniidhaan marfamtee akka turte akkasumas loltoonni magaalattii dhuunfachuu isaaniif jiraattonni magaalattii haleellaa jalaa achi keessa dahachuu isaaniiti jedhu. Waltajjiin giddu galeessaaf gamooleen ittaananii jiran qabeenya Ameerikaa sooreyyii ta'anii kanneen qorra hamaa kaaba Yuunaayitid Isteetsi irraa fagaachuu barbaadaniif bakka murteessaadha. Bara 1870 keessa nama daldalaa kan ta'e Henry Flagger hoteelota addunyaa beekamoo ta'an 3 bakka sanatti ijaare. Hoteelonni kun daawwattoota sooreyyii ta'aniif tajaajila kenna. Sant Augustin haala qilleensaa ho'aa ta'e waan qabuuf warreen sooreyyiin naannoo sana akka hubatan Flagger bira ga'e. Haala qilleensa akkasii immoo magaalaan New York hin qabdu jedhu Giraam. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii maaraatooniif walakkaa maaraatoonii magaalota Chaayinaatti geggeeffame irratti atileetonni Itoophiyaa injifatanii jiru. Dorgommii maaraatoonii Haawun keessatti dilbata kaleessaa geggeessameen atileetonni lammii Itoophiyaa Guuttataa Tasfaayeef Abarraa Yoosef lammaffaaf sadaffaa yoo ba'an atileetiin lammii Keeniyaa Aleeks Saayikoo tokkoffaa ba'ee jira. Dorgommii walakkaa maaraatoonii atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf durbaa injifataniiru. Gama biraan Premier League Ingilizii baranaa xumuruudhaaf taphattoota 8 qofaatu hafe. Haa ta'u malee morkiin shaampiyonaaf Arsenaaliif Manchester City gidduutti taasifame hedduu cimaa ture. Keessumaa tapha kaleessaatiin Arsenaal Liverpool wajjin walqixa bahuu isaaniin garaagarummaan qabxii Manchester City waliin qabu dhiphachaa jira. Bal'ina gabaasa kanaa Eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden irraa ergeera. Dorgommiilee maaraatoonii fi walakkaa maaraatoonii dilbata kaleessaa biyya Chaayinaatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis dorgommii maaraatoonii biyya Chaayinaa magaalaa Hawaanitti dorgomeen atileet Guuttataa Tasfaayee fi Abbaree Yoosef sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Atileetiin lammii Keeniyaa Aleeks Saayikoo dorgommicha sa'a 2 fi daqiiqaa 17 mo'ateera. Dorgommiidhuma maaraatoonii Hawaanitti dubartoota jidduutti dorgomeenis atileetonni Itoophiyaa Gaaddisee Geetaachoo fi Caaltuu Maarramee tokkoffaa fi lammaffaa bahuudhaan injifataniiru. Atileetiin Keeniyaa Maariyaam Chikawem immoo sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Loogoonetti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf durbaan mo'ataniiru. Fiigicha dhiirota gidduutti dorgomeen atileet Gammadaa Damisee sa'a 1 fi daqiiqaa 3 fi sekondii 52 akkasumas Tasammaa Salamoon Gammadaadhaan daqiiqaa 1 caalamuun lammaffaa baheera. Dorgommii dubartoota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Itoophiyaa dilbata kaleessaa Arsenaal fi Liverpool gidduutti taphatameen walqixa goolii 2 fi 2 golobame. Kilabni Arsenaal bara taphaa baranaatiin qabxiin galmeessaa jiru imala shaampiyoonummaadhaaf taasisuu fi haalaan murteessoodha. Tapha dilbata kaleessa kana dirree Liverpoolitti taphataniin gamalachaniinuu morkiin taasifama ture hawwataa ture. Arsenaal gooliiwwan haara galfiin dura taphattoota isaa Gabriel Martinelli fi Gabriel Yesuusiin gooliin galchan hanga daqiiqaa 87tti dursa qabachiiftus taphataan sarara fuulduraa jijjiiramee seenee Roberto Firminoon goolii lammaffaa galchuun walqixa akka bahaniif sababa ta'eera. Liverpool goolii Firminoon dura Mohamed Salaan gooliin galchee haara galfii booda olaantummaa taphaa argachuu isaaniitiif sababa ta'eera. Arsenaal Liverpool wajjin qabxii qoodachuun isaa morkii shaampiyoonummaa Manchester City wajjin
wajjin qabuu fi yaaddoote ta'eera. Manchester Cityin taphni tokko osoo hafuu garaagarummaa qabxii ja'aan jiraachuun isaa morkii shaampiyoonummaaf Arsenaal wajjin qabanii fi abdii itti horeera. Pirimeer Liigii Ingiliiz kana Arsenaal qabxii 73, Manchester Cityin qabxii 67, Newcastle fi Manchester United qabxii wal fakkaataa 56 wal duraa duubaan tokkoffaan gara faatti dursaa jiru.